kilaboonni Spain kubbaa miilaa addunyaa keessatti milkaa'ina guddaa gonfatanii fi deeggartoota hedduun jaalataman Real Madrid fi Barcelonaan seenaa kubbaa miilaa keessatti warra maqaa gaarii qabanii fi wal morkii cimaa ta'e gaggeessanidha. Real Madrid bara 1902 kan hundeeffame yoo ta'u Barcelonaan immoo bara 1899 kan hundeeffamedha. Dorgommiin isaan jidduu jiru tapha El Clasico jaamuudhaan kan beekamu waggaa ta'u hundi seenaa gadi fageeffate dorgommii qabudha. Dorgommii ispoortii qofa osoo hin taane garaagarummaa siyaasaa fi aadaa calaqqisiisuu of keessaa qaba. Kanaaf taphni isaan jidduutti gaggeeffamu tapha michoomaatis ta'e kan qabxii masaanummaan isaanii hanga hin qabu. Yeroo waraana biyya keessaa Spain bara 1930 keessa waldhabdeen siyaasaa uumame dorgommii kana daran kan cimse yoo ta'u Real Madrid sirna Francisco Franco waliin kan wal qabatu yoo ta'u Barcelonaan immoo mallattoo eenyummaa Kataloonaatti ilaalama. Kunis walitti bu'insa isaanii irratti walxaxinsa dabaleeti jira. Dorgommiin kun waa'ee kubbaa miilaa qofa osoo hin taane waa'ee naannoo fi siyaasaa kan of keessatti hammatedha. Waggoota dabran keessatti kilaboonni lamaan kun taphattoota bebbeekamoo ta'an kanneen akka Alfredo Di Stefano fi Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro akkasumas Joan Cruyff fi Lionel Messi Barcelonaaf taphatanii jiran. Yeroo dhiyootti immoo taphattoonni maqaan isaanii dhahamee kun jiraachuu baatanis morkiin kilaboota kana lamaan jidduutti gaggeeffamu dhaloota haaraan dabalamee yeroo gara yerootti fudhatamummaan isaa dabalaa dhufeeti jira. Taphattoonni urjii addunyaa teenyaa ta'an kanneen akka Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro fi Lionel Andres Messi arraantanii jiraachuu baatanis dhaloonni haaraan tapha El Clasico kana daran akka miidhagu taasisaa jiru. Halkanidhaa immoo La Liga Spain torbe 32ffaan Real Madrid dirreessaa istaadiyeemii Santiago Bernabeutti tapha El Clasicotiin masaanuu isaa yeroo maraa kan ta'e Barcelonaa simachuun 3-2 injifateeti jira. Real Madrid yeroo lama osoo durfamaa jiru boodarraa ka'uudhaan goolii Jude Bellingham dhumte keessatti galcheen injifannoo galmeessuu kan danda'e. Barcelonaan daqiiqaa 6 irratti goolii Andres Christensen galcheen dursaa turanis balleessaa Lucas Vazquez irratti raawwatame hordofee rukuttaa peenaalitii Real Madridiif kenname Vinicius Junior gara gooliitti jijjiiruudhaan wal qixa taasise. Turtii muraasa booda daqiiqaa 28ffaa irratti immoo taateen falmisiisaan tokko raawwatame. Kunis kubbaan Lamine Yamal dhawee sarara goolii Real Madrid dabartee seente jechuudhaan taphattoonni Barcelonaa komii dhageessisanis murteessaan taphichaa callisaan bira dabre. Boqonnaa booda Barcelonaan tapha fooyyaa taphachuudhaan yeroo taphaan caalanitti daqiiqaa 69ffaa irratti boqonnaa irratti jijjiiramee gara dirree kan seene taphataan sare jidduu Fermin Lopez Barcelonaadhaaf goolii biraa lakkoofsise. Daqiiqaa 3 booda Lucas Vazquez kubbaa Vinicius Junior isaaf qaxxaamurseetti fayyadamuudhaan goolii galcheen kilaboota lamaan 2-2 wal qixa taasise. Taphattoonni Real Madrid kana boodaas osoo abdiin kutatin hanga dhumaatti falmachuudhaan daqiiqaa 91ffaa irratti goolii Jude Bellingham lakkoofsiseen 3-2 injifachuudhaan dursummaa isaanii cimsatanii jiran. Taphataan sare jidduu lammii biyya Ingilaandii kun tapha El Clasico lamarratti walitti aansuudhaan yeroo dhumteetti goolii injifannoo Real Madridiif lakkoofsisuu dandeetii jira. Bellingham turtii isaa bara jalqabaa Real Madrid waliin dabarsaa jiru keessatti taphoota gosa hundaatiin barana gooliiwwan 20 takka kan lakkoofsise yoo ta'u La Liga Spain qofaan immoo gooliiwwan 17 galchuudhaan taphataa goolii baay'ee galchuudhaan La Ligicha dursaa jirudha. Tapha kanarratti gama Barcelonaatiin taphataan sare jidduu kilabichaa Frank de Jong miidhaa cimaa isa qunnameen dirree irraa baafameeti jira. Real Madrid seenaa El Clasico keessatti bara 1936 yeroo jalqabaatiif barana walitti aansuudhaan yeroo 3 Barcelonaa mo'achuu dandeetti jira. Dargaggeessi Barcelonaa Lamine Yamal gahumsa gaarii tapha kanarratti agarsiiseen immoo dhuma tapha kanarratti taphataa cimaa tapha kanaa ta'uudhaan filatameeti jira. Real Madrid taphicha injifachuu isaatiin La Liga Spain bara kanaa xumuramuudhaaf taphni 6 hafeef kana qabxii 10 takkaan Barcelonaa irraa fagaatee qabxii 80 takka waliin sassaabachuudhaan sadarkaa takkaffaa irratti argama. Barcelonaan immoo qabxii 70 sadarkaa lammaffaa irra jira. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti taphaan booda yaada kennaniin taphattoota isaanii kan leellisan yoo ta'u leenjisaan Barcelonaa Xavi Hernandez immoo akka taphanneen keessattuu boqonnaan booda kubbaa to'annee akka taphannetti yoo ta'e tapha kana mo'achuu qabna turre. Carraa goolii hedduus uumneeti jirra. Silaa qabxii 3 argachuun nu mala ture jechuudhaan dubbatanii jiran.